maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Hunda dursa kabajamtoota maatii Waaqayyoo biyya hambaas kan jirtan, biyya keessas kan jirtan, mana keessan taa'uudhaan sagantaa keenya kan hordofaatii jirtan baga bacaqii gannaa baatanii gara booqaa birraatti nagaan geessan isiniin jechuu barbaada. Akkuma waadaa isiniif seenne waadaa keenya kabajnee kunoo keessummoota kabajaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Amma iddoon itti argamnu mana sanbataa gaara nageenyaa qulqullicha Mikaa'el. Manni sanbataa gaara nageenyaa qulqullicha Mikaa'elaa akkuma maqaa isaa luboota, daaqonoota, faarfattoota hedduu kan qabuu fi akkasuma beektota, doktoroota, injiinaroota kan qabu waan ta'eef hundumti keessanuu mana sanbataa kanaaf sheer, laayik gochuudhaan karaa yuutuubii keenya akkasuma toora feesbuuka keenyaa fi toora televiziyoona keenyaatiin amma sirra deebi'uudhaan baga bara Luqaas irraa gara Yohaannisitti nagaan ceetan isiniin jechaati. Daaqun Mulgeetaa Misbaakii afaan Oromiffaa nuun jedha kallattumaan gara isaaniitti. Ajoma kani gofachisa gamojene barota wane nyata neko gare gamojene gamadu. Daawwattoota keenya maatii Waaqayyoo kan taatan biyya keessaa fi biyya hambaa kan jirtan amantoonni Ortodoks Tawaahidoo marti keessanii baga ayyaana bara haaraa waggaa 2016 isiniin ga'e nuun ga'e isiniin jechaati. Ayyaanni ayyaana milkii, ayyaana jaalalaa, ayyaana tokkummaa hunduma keenyaaf yaa ta'u jechaati. Bara kana immoo bara itti jijjiiramnee bara akkasumas gaarummaa fi jaalalaan kasoominaan lafa kanarra itti jiraannee Waaqayyoon galateeffachaa kadhannaatti jabaachaa jiraannu nuuf haa ta'u jenna. Amantii keessanittis jabaadha sobaan dhugaa bahuun hin danda'amu sobaan dhugaa bahuun hin danda'amu.